Raayyaa Istuudiyoon hojii hariyaa fi bifa haaraan yaada hariyaan nuuf deebi'ee jira. Simannaan keenya maal fakkaata? Egaa Raayyaa Istuudiyoo ni beektan jeetii yaada chaanala guddaa riippoortii godhuudhaan namoonni garee riippoortota nu jala guban jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanalii Hayyuu Vaayil guyyaa irraa kanas daboo aartii paartii 5 walitti deemnee jira. Daboon aartii guyyaa irraa eenyu irratti akka ta'uugaa mee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Raayyaa Istuudiyoon hojii hariyaa fi bifa haaraan yaada hariyaan nuuf deebi'ee jira. Simannaan keenya maal fakkaata? Kan jiruun isiniif qabadhee dhufe. Egaa namni kun nama yeroo jalqabaatiif yuutuuba yeroo jalqabaa Oromiyaadhaaf banamee Oromoodhaaf banamee aartii teenya gama fuulduraatti tarkaanfachiisee itti fufsiisee aartiinsa hanga har'aa kan inni gadhaabe hanga har'aatti hin dhaabbanne jechuudha. Egaa har'aan tana garuu bifa haaraa fi yaada haaraan nuuf deebi'ee jira Abrahaam Raayyaa. Egaa kanaaf gaa chaanala isaa Abrahaam Raayyaa kan jiru bifa hedduudhaan namoonni hedduun banataniiti jiran jechuudha. Egaa kanaaf akka hin shawwadamne iddoo kanarratti isiniin jira. Namoonni hedduun kanaaf waan banatanii jiraniif egaa Abrahaam Raayyaa Istuudiyoo bifa haaraa waan deebi'ee jiruuf akka tasaa taatanii chaanala namoota biraa akka sabskiraayib gooneen isiniin jira. Abrahaam Raayyaa liinkii isaa as jala isiniin kaayatiin jira. Dhaqaatii Raayyaa Istuudiyoo Abrahaam Raayyaa jeetii ayyaam Abrahaam Raayyaa jeetii banatee jira. Namoonni akkanattis banatan ni jiran jechuudha. Kanaaf gaa akka hin shawwadamne isin Abrahaam Raayyaa kan jiru isa dhugaadhaa, isa oriijinaala as jalaan isiniif kaa liinkisaa. Kanaaf deemtanii sabskiraayib gootanii akka isa kana yeroo duraanii caalaa gammadee jechuudha. Bifa hawwataa fi bifa oowwaa ta'een aartii teenya akka duraanitti nuuf deebisee jechuudha. Garee riippoortotaa san akka ofirratti salphifnuuf gaa kana godhuudha qabna jechuudha. Bakkayyuu viidiyoo kana sheer godhuudhaan bakka hunda irra facaastanii akka chaanaala san guddiftanii akka duraanii irra caalaa akka guddiftan jechuudha. Garee riippoortotaa tana qaaneessuudhaaf guddiftanii akka ajaa'ibaa akka gootan abdii guddaan isinirraa qaba. Oromootii aartiin teenya gama fuulduraatti tarkaanfachaa jira. Wallaahi hedduu akka aartiin teenya Afrikaadhaan dorgomuuf deema yoo ni jee ittiin xiqqaattu jechuudha. Kanaaf gaa aartii teenya kana daran caalaa guddisuudhaaf Abrahaam Raayyaa dhufeeti jira irra deebiidhaan jechuudha. Ammallee abdii hin kutanne hedduu nuuf galatoomii Abrahaam Raayyaa hedduu nuuf galatoomiin sinja. Egaa amma dhufuu isaatiin wanni nuti godhuu qabnu sabskiraayibara ammaan tana yuutuubsaa 665 akkana qaba. Kanaaf gaa yeroo muraasa keessatti miiliyoona takka akka neenyu abdii guddaan isirra qaba. Nuti saba bal'aa fi saba ajaa'ibaa waan taaneef gaa kanaaf ammaan tana sabskiraayib guyyaa irraa kanarraa eegallee jechuudha. Namoonni hedduun arkanii hin jiran arkuudhaaf gaa jalqabuma chaanaala san guddisuudhaaf viidiyoo kana sheer godhuudhaan bakkayyuu wal ga'uudhaan gaa akka namoonni hedduun dhaga'anii nuuf birmatan godhuu qabdanii isinin jaa. Egaa an hedduudhaan gammadee gama kiyyaan inni deebi'uudhaan abdii osoo hin kutatin deebi'uudhaaf gaa turtii waggaa lamaatiin natti fakkaata. Deebi'uu isaatiin hedduudhaan itti gammada jechuudha. Abdii hin kutanne aartii teenyaaf quuqama guddaadha qaba gaa inni jechuudha. Kanaaf gaa ammaan tana bifa haaraan yaada haaraan waan dhufee jiruuf nuti simannaan keenya hedduu jabaatee akka isa guddifnu abdii guddaan qaba. Kanaaf gaa jalqaba isuma kana guddisuudhaaf daboo aartii viidiyoo kana sheer godhuudhaan bakkayyuu bira chaanaala keessan koomunitii jalatti maxxansuudhaan akka bakkayyuu irra faca'ee ammaan tana guddatee hojii isaatti kan duraanitti akka eegalu abdii guddaa irraa qabna. Kanaaf gaa Abrahaam Raayyaa Istuudiyoo sabskiraayib godhuudhaan akka amma guddattanii aartii teenya nuuf jajjabeessanii gara fuulduraatti akka itti fufsiistan garee riippoortotaa akka qaaneessitan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa chaanaalota keenya Hayyuu Vaayil sagantaa daboo aartii qabatee paartii 5ffaa isiniif dhufee jira. Guyyaa irraa paartii 6ffaa akka itti fufu abdii guddaan ofirraa qaba. Isinis abdii guddaadhaan akka na eeggattan abdii guddaan isinirraa qaba anillee. Kanaaf gaa chaanaala keenya sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan gaa sabskiraayib godhuun mallattoo cimnaatiin isiniin jaalladha isiniin kabaja. Bye bye.